Manni murtii addachaa irratti jechuudhaaf poolisiin federaalaa guyyaa har'aatti jechuudha Andu'aalemiif deebii akkamii deebise namoonnoo miidiyaa irratti akka isaan jedhan immoo waa biraa jechaa jiru. Andu'aalemiif wanti dubbatamee murtaa'ee jira. Namoonni tokko tokko Andu'aalem waggaa 13 akka hidhamu akkasumallee immoo namoonni tokko tokko immoo 21 itti murteeffame kan jedhan akkasuma immoo obboleettiin Andu'aalem dhugaa baaftee jirti kan jedhutu jira jechuudha. Oduulee baay'eetu jira har'a akkasumallee roomii ishee jedhanii fi yoonii maanyaa warri jedhan irraatillee jechuudha odeeffannoo baay'ee babbahaa jiru kan hamma har'aatti Oromoo ta'ee kan obbolaa kana lamaan gidduutti xaqaaraanii yookiin immoo faallaa ta'eeru baadaa hin jiru garuu warri Abashaa ji'a 3 dura akkuma Andu'aalemiin yeroo inni sirba sana sirbee femesii ta'eennan Oromoon akkam femesii ta'a Oromoon akkamiin boqonsaa ol ja'a Oromoon akkamiin nama ta'a nuti otoo jirruuti kan jedhaniirraan kaasanii Andu'aalem irratti yaalii ajjeecha kanaan dura gaggeessa warri turan har'allee ciisanii hin bulleefi jechuudha. Egaa nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya baga nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jedha. Egaa waa'ee manni murtii maal jedhe irratti yoo jettanii Andu'aalem haadha manaasaa akkamiin ishee yeroo isheen duute yookiin fooqirraa of darbatte ati eessa jirtaa jedhamee yeroo gaafatame deebii kennee jira akka isaan jechaa jiranitti eeyyeen sirriidha ani manan jira garuu obboleettiin koo fi isheen kushinaa keessa matbaa keessa turanii jedhan hanga saayitii kana isheen immoo obboleettiin illee saa sirriidha jettee obboleettiin isaa torban tokkoof hidhamte hidhaa keessa baatee jirti jechuudha. Garuu namoonni baay'een obboleettiin Andu'aalem hidhaa keessa jirti jechaa jiru. Akkasumallee Andu'aalem illee hidhaa keessa jira kan jedhu sobata jechuudha. Maaliif Andu'aalemiin waan hundayyuu ashaaraa hundayyuu godhamee haadha manaasaaf deebi'ee mirga wabiitiin ba'ee haadha manaasaaf deebi'ee akka manatti galee gaddasaa xumuratu kennameefii jira jechuudha. Ammatti homti takkallee kan Andu'aalem haa hidhamu, Andu'aalem haa du'u, Andu'aalem haa adabamu kan jedhu tokkollee ragaan tokkollee jiru. Inni amma isaan adabamaa ni hidhama waggaa meeqatti murtaa'e obboleettiin dhugaa baafte akkasumallee Andu'aalem ukkaamsee ajjeese minxaafii rakabootaa jalatti dhiigni argame akkasuma yoonii maanyaa immoo firaashii lamarratti je'isanu firaashii lamarratti dhiiga firaashii lamaan xaxamee gatame namni arge kan kana baase immoo umariifin eenyu jee nama lama maqaa dhahee jechuudha. Umarii fi dubartii tokkos nama lama maqaa dhahee isaaniitu baase galatooma isin kan dhugaa kana baastan galatooma Andu'aalem otoo hidhama jettanii ani fudhadhu umurii namni waggaa xiqqoo jedha umurii guutuu otoo itti murtaa'ee barbaada indoom yoon arge an ofii kootiin ajjeesu barbaada jee. Dhugaa dubbachuuf namoonni tokko jechuudha yeroo inni eessa sirriidha dhugaadha jettani dhugaa dubbachuuf haqa obboleettii kanaa dhoksuudhaaf haqa obboleettii kanaa ukkaamsuudhaaf adeema jechuudha. Maaliif isaan kaayyoo isaan yaada isaanii karoorratanii dhufan isaantu beeka jechuudha. Maaliif siistemii mataa isaaniitiin adeemaa jiru isaan roomii isheen jedhan har'a laayivii irratti as baateetiin namichi kun dhugduudha machooftuudha sagaagaltuudha jetti jechuudha. Eenyuun Andu'aalemiin arrabsaa jirti roomii intala niitii tortortuu tokko niitii tortortuu dullattii tokko jechuudha. Isheen har'a immoo ajandaa isa godhattee as baatee jechuudha. Ile dhugaa rabbi inni kanaan durayyuu kana ta'a ture jetti hin argine har'a gaafa duraa maaf kana godhe jedhanii as hin baafne warri har'a roomii sunii fi yooniin sun gaafa inni dubartoota meeqa balleessaa ture dubartoota meeqa akkas gochaa ture hin dhugaa hin qaamaa kana gochaa ture warri jedhani. Artistiin kun inni qaama yookiin immoo inni dhuga jedhani maaf gaaf tokkitti ajandaa godhatanii as hin baane har'a muka jikeetti qottoon baay'ata jedhani dhugaa dubbachuuf
jechuun obboleettiin kun duuni ishee nama aarse yookiin immoo nama gubuu didee miti. Nama aarsa, nama gubaa kichuutu karaatti deebi'ee nama gaa'ilaaf qajeelaa garuu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee guyyaan sun guyyaa ishee ta'uu danda'a. Nuti hin beeknu waan irraa beeknu hin qabnu Waaqayyo Rabbitu beeka. Guyyaan sun guyyaa ishee ta'uu danda'a. Guyyaa itti nuti lafa kanarraa kaanu, guyyaa itti godaannu hin beeknu jechuudha. Aammachuun hin danda'amu. Garuu namoonni tokko tokko jechan tattaane daddarbatu jechuudha. Maaliif adda toon baafatiin har'a hoo isheen duunaan maaliif gaafa isheen reebamte jedhanii suura gadi baasan maaf as bahanii dubban? Yeroo inni reebaa ture durumayyuu mana keessatti cunqursaa ture jedhan maaliif as hin baafne? Akkasuma immoo hojjettuu qaba jedhan hojjettuun isaatillee hin dubbattu mucaan kun dararamaa turte. Suuraan kun akka ogeessonni fayyaa jechaa jiranitti namoota baay'ee irraa akka dhaggeeffachaa jiranitti alaarjikii ta'uu danda'a. Alaarjikii waan ciisarraan karaa makaddaa waan adda addaatiin alaarjikii ta'uu danda'a. Alaarjikiin kun immoo ni bada. Ta'uu malee kuni rukuttaa eelaa miti kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Namni tokko uguma rukutamee eelahee haga kana yoo rukutamee nama maqaan haga kana gahu nama Oromoo funduratti maqaa guddaa qabu, ilaalcha guddaa qabu, iddoo guddaa qabu turuuti. Dhugaa dubbachuuf har'a onlaayinii irrattu jechuudha. Onlaayinii bakkuma namni waliin beekne yoo har'a sagalee walii ta'a jechuudha. Yeroo obboleettiin kun otoo amma kanaan dura miidhamteetti ta'e hiriyaa takkitti nama hamma kana keessa hiriyaa takkitti kan itti himattu dhabdeeti. Okay, hiriyaa isheettoon himatiin iyyuu haadha ishee yookiin abbaa isheetti icciitii himachuu hin dandeessu? Ni dandeessi. Kuni olola gandaa olola namaati malee jechuudha. Ani reebamteen jiru akkuma ogeessi fayyaa jechaa jirutti immoo ni fakkaata. Dhugaa alaarjikii fakkaata. Waaqni dhugaa isaanii abaasu kan nama aarsu, kan nama gubu, kan roomii sanaa fi kan yoonii maanyaa sanaa ta'e jechuudha. Sanuu je'a malee baatee geesse gaddarbate ja'a ugaa rabbi issay baga ugaan baate unkaan dassaalaachuu je'eet as ba'e jechuudha. Mata duree barreeffate unkaan dassaalaachuu je'ee as ba'e jechuudha. Maaliif hin gammade inni ajjeefama je'ee gammadaa jira. Amma akka isaatti waan sagalee ta'ee Andu'aalemiin akka ajjeesanii ofii gammaduutti fudhatee jira. Hin du'u garuu Andu'aalem hin du'u. Dhugaa dubbachuuf Andu'aalem ani miidiyaa irratti isa beeka malee qaamaanis isan beeku, fira koos miti, maal koos miti, dhiiga kooti Oromoodha sababa Oromummaa ta'eef malee jechuudha. Garuu yeroo namichi sun afaan banee dubbatu, yeroo niitii afaan bantu tortortuun sunillee akkanatti dubbattu dhugaa rabbi dhiiga koo danfachuu inni aarsa anaanillee inni aarsa. Afaan isaanii danda'u silaa afaan isaanii dandahee deebii kennaa fi haga danda'e jechuudha. Amman ofii koo danda'e deebii isaanii laachuun nan yaala ture. Garuu immoo hin taane maal goonare yaa warri dandeessan jechuudha. Warri afaan isaanii dandeessan itti hima dhugaa waaqa itti hima toshaate warri afaan isaanii dubbachuu dandeessan. Na yeroo san laayivii banatanii bakka ani isaan jedhanii in arrabsiti hudduu haadha maali haadha jetti sanuu dhugaa rabbi. Dhugduu machooftu jetti sanuu afaan keenya illee keessa maktee dubbatte jechuudha. Laayivii irratti hin kofalti ijoolleen immoo. Jala deemtee ashaangulliitii kofaltuu kenniti niiti banaan jechuudha. Niiti gaalamoota banaatu immoo arrabsaa jira jechuudha. Limaanniyaa maalumaafuu namoonni tokko ajandaa adda addaa asirraan oduun bahee, asiinidhaan bahee, asiin murtoon bahee, asiin kana bahee isa jedhamu dhugaa rabbiiti. Hin dubbatamne amma ammaatti yakki tokko wanti murtaa'e tokkittee dhugaa irratti kan hundaa'an gaddasaa haa gaddatu. Wanti ta'ee yoo wanti ta'e argame jedhan immoo booda yaa'uun hin hafu. Oguma yakkamaa yoo ta'e hin nafu. Dhugaan hin ba'a waan ta'eef yakkamaa yoo ta'e ammallee mirga wabiin ba'e. Mirga wabii jechuun nama bakka buufate. Inni namichi mirga wabii ta'eefillee Andu'aalem nama kana raawwatu miti. Nama haadha manaasaa reebee ajjeesu haa turuuti. Nama haadha manaasaa amanuyyuu miti. Inni nama kabajaa guddaa isheefii qabu. Jaalala guddaallee isheefii qabu. Erga walitti dabalamni waggaa 2 fixanii. Waggaa 2 kana keessatti garuu jaalala hedduu walii qabaatu. Jaalala akka isheef qabullee ni ibsataa jee inni wabii ta'eefi sunillee akkasitti kan inni Andu'aalem akka inni gadda ishee ba'ee mana hidhaarraa gaggeessatu himamee jechuudha. Kanaafuu namoonni murtoonni waggaa 13tti murtaa'e akkasumas birriin 21,000tti murtaa'e jedhu soobadha jechuudha. Hordoftoota keenya komentii jalatti isinillee yaada keessan shab godhaa barreeffachuu dandeessu. Yaada namni kamiyyuu yaada mataasaa qaba jechuudha. Kanaafiyyuu turtii gaarii isiniif haa ta'u amma turtii biraa waliin deebinutti nagaan tura.